Action. Channel Sugar Foodie. Sugar Foodie. Channel Sugar Foodie. Subscribe nu goda. And that is not my problem. It is your problem, not my problem. Akkamitti akka sentensii yookaan hima salphaa tokko ijaaruu dandeessan caasaa isaa isinitti himaa turre yookaan structure isaa innis subject plus verb plus object jenneerra yookaan maqaa ida'uu verbii yookaan xumuraa fi object yookaan raawwatamaa jenneerra. Kanaaf kana hunda guyyaa tokkotti yoo isinii ibsina jenne hin baay'ata waan ta'eef kophaa kophaatti baafnee guyyaarraa maqaa fi yoo dandeenye maqaatti daballa. Karaa salphaa ta'een maqaan waan tokko gochi tokko gaafa godhame eenyu kan godhe kan jedhuuf deebii kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf nyaanni tokko yoo nyaatame, bishaan tokko yoo dhugame, akkanumas uffanni tokko yoo miiccame eenyu kan godhe kan jedhuuf deebiin isaa maqaa ta'a jechuudha yookaan saabjektii sana agarsiisa jechuudha. Habaluudha yoo gaafa jennu sun maqaadha. Kana maqaan kun maqaa nama dhuunfaa ta'uu danda'a. Maqaa nama gamtaadhaan jiru ta'uu danda'a. Maqaa gamtaadhaan ta'e ta'uu danda'a. Maqaa dimshataa ta'uu danda'a. Akkasumas maqaa meeshaalee ta'uu danda'a. Maqaa qilleensaa ta'uu danda'a. Kana jechuun afaan Ingiliffaan isa nuti proper name, common name or general name, collective name, materials name and abstract name kan nuti jennu jechuudha. Abstract kan jedhamu sun maqaa qilleensaa kan jedhamu sana. Collective kan jedhamu sun maqaa dimshaashaadha. General or common name kan jedhamu sun maqaa gamtaadha. Maqaan materials kan jedhamu sun maqaa meeshaaleedha. Proper name kan jedhamu immoo maqaa dhuunfaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan dhuunfaa maqaa namaa ta'uu danda'a. Boonaa, Boontuu ta'uu danda'a. Maqaa biyya tokkos ta'uu danda'a. Itoophiyaa jechuu dandeenya. Finfinnee jechuu dandeenya. Akkanumas Wixata Kibxata kan jedhamu maqaadha. Maqaa waan ta'e agarsiisudha. Kan proper name yookaas immoo maqaa dhuunfaadha jechuudha kun. Maqaan gamtaa immoo tuuta wal fakkaataa tokko gaafa iddoo tokkotti ibsuu barbaannu gamtaadhaan jechuudha. Baay'ee of jalatti qabachuu danda'a garuu gamtaadhaan akka jedhutti gaafa ibsinu fakkeenyaaf common names kan jedhaman saree, hoolaa, yeeyyii, dhiira, durba, jaarsolii, dargaggoota, jaartii faatiin isaan kun general name yookaas common name jedhama jechuudha. Itti aanee maqaa nuti qabnu maqaa collective name yookaan immoo maqaa dimshaashaati. Maqaa dimshaashaatiin gosa garaagaraa qabaachuu danda'a. Of keessatti garuu dimshaashumatti gaafa ibsinu afoosha gaafa jennu afoosha keessa dhiirri ta'uu danda'a, durbi jiraachuu dandeessi, dargaggeessi jiraachuu danda'a, jaarsi jiraachuu danda'a. Kun afooshni maqaa dimshaashataa jechuudha. Bineensota, bineeldota, nama, namoota fi kan kana fakkaatan jechuudha. Itti aanee fakkeenyaaf maqaa meeshaalee beektu. Materials kan jedhamu jechuudha. Maqaan meeshaalee waan salphaa. Maaliif bishaan meeshaa ta'uu danda'a, nyaata ta'uu danda'a, uffata, kophee, iskiriiptoo, laaptooppii, laayitii kan nuti jennu waan barbaanne jechuu dandeenya. Taa'umsa, minjaala. Kun maqaa meeshaati jechuudha. Kan biraan abstract name kan nuti jennu yookaas immoo maqaa qilleensaadha. Maqaa qilleensaa kan jedhamu kun haala waan tokko ittiin ibsuuf fakkeenyaaf gowwummaa, abshaalummaa waan akkana kana tokko ibsuuf jechuudha. Fakkeenyaaf dureessa, durooma jechuun fakkeenyaaf gowwummaan rakkina fida jennaa yoo ta'e gowwummaan maqaa ta'uu danda'a jechuudha. So Ingiliffaan love, hate warra jedhaman kun maqaa ta'uu danda'u jechuudha. Maqaa abstract name warra jedhaman jechuudha. Yoo xiqqaate maqaa bartanii ta'uu yaada. Erga maqaa bartanii kan itti aanu isinii dhiyeessina jechuudha.